Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun har'a cidha Tolchaa Huseen jechuudha. Mana jirra viidiyoo babbareedaa fi suuraa babbareedaa akkasumas immoo kilipii jechuudha. Wanta inni akkaataan itti jiru guutuusaa isin agarsiisa. Kun viidiyoo asirraa kaasee suuraa misirroolee fi suuraalee isaa guutuusaa daawwadhaa isiniin. ሁለተኛ ችግር የለም ሰው ቁጭ በሉ Kam jirtu? Yaada? Yaada? Jawaata? Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kunoo haala gaariidhaan cidha Tolchaa Huseen jechuudha. Akkanatti jechuudha. Miizoliin akkana walitti babbareedanii jechuudha. Mata mataatii tokko tokko qabatanii dhaabbatanii jechuudha. Akkanatti Tolchaa bira dhaabbataa jiru. Sagantaan itti aanu itti fufaa. Hangasitti suuraa kanaa fi viidiyoo kana ilaalaa itti bu'aaraa. Miizooleen dhiiraa nama sadii fi walitti torbaa fi jechuudha. Miizooleen dhiiraa 8 dubaraa 8 akkasitti jechuudha. Kunoo cidha bareedaa suuraa bareedaa viidiyoo bareedaa kana ilaalaa. Kunoga ini Tolchaa Huseen haala kanaan jechuudha. Viidiyoo bareedaa akkasumas immoo suuraa bareedaa dhaan kan Tolchaatti naanna'aniiti jiranii. Kunoo haala kanaan suuraa bareedaa fi viidiyoo bareedaa isin agarsiisuudhaaf hangasitti hanga dhumaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Sagantaan hamma dhumaatti isin wajjin turaa hanga bakka galmaatti jechuudha isin wajjin turaa. Sagantaa bareedaadha, suuraa bareedaadha akkasumattis Ismail Hasan. kolfa. Oke, arus male jenu akan semolala, arus male lalla akan namanya kamu lalla. Mungkin kita pun akan isinalala akan maju lalu mau kata kata. Tolchaa asuma deebi'e. Ayo kofala taka lama tadi kofala. Again. Jangan lelali tu. Misut harus lama. Akan nanti. Lalu sebelum dulu las akan mau surprise deh. Ya lala ajaib. Lala. Ajaib sedap. Tolchaa garan. Dina bang garan. Lala masalah mau lumbat sebelum dulu ajaib tu na. Ajaib tu na lumbat. Foto sah. Kamu cuci kan ini?
Mesin ajaib sana. Aha, tak kena sedikit je, tak kena sedikit je. Koi. Kakak, kamu. Kakak kamu. Kolfin. Apa tu? Kakak. Jadi fakkeessi malee fakkeessi rakkoo. Fakkeesse. Apa tu? Gal-gal sih. Nolala. Tolchaan haala kanaan kunoo haadha manaa isaa waliin jechuudha. Suuraa bareedaa viidiyoo bareedaa waraabamaa jira. Tikilanya apa teh? Tikilanya apa? Tikilanya apa? Obbo Tolchaa Huseen. Akkam jirtu? Fayyaadha? Jajjabaattu? Cidha Tolchaa akkamitti ilaaltu mee? Minzeedhaa isin isaayyuu? Cidha hiriyaa kennaa kun babbareechuuf miidhagsuudhaaf kana babbareennee ani jirra shaaratanii fakkaanne. Shaaratanii cidha bareedaa. Akkanatti Bareeda akka obboleessa kennaa waliin qooddachuu irratti gammachuu guddaa sitti dhaga'ame jechuudha. Okay. Obbo Amaan akkam jirtu? Fayyaadha? Jirtu? Baga ittiin geessan cidha Tolchaatiin cidha obboleessa keenya. Mee cidha Tolchaa kana haala kamiin ilaalta? Isaayyuu obboleessaati Minzeedha. Tolchaa kana akka itti jedheessu natti dhiqqaata. Yeroon kun jechuudha galee. Filaa guyyaa guutuu haasaa olee haasaa bulee. Hundumatu garuu gabaabsee cidhi Tolchaa cidha biraatiin addas jedhee yaada. Ammas namni kun nama uummata Oromoo biratti jaallatamaa fi kabajamaa guddaa qabudha. Kanaaf guyyaan isaa kun akkuma namoonni hedduun kutaalee adda addaa irraa bahanii Tolchaa gaggeessuu jiran miti. Kutaalee saba Oromoo fi saboonni sabaa fi sablammoonni hedduun asitti argamanii. Kanaafuu cidha Tolchaa guyyaa kana yeroo hedduu gammannee walumaan gammachuu irraa qoodamu jirra. Asirraa yeroo biraatu. Yoomiyan. Ijoollee inshallah yeroo muraasa booda. Kan namaa qofa nyaatiin jedhaati ijoolleen irraa dafii. Yoo xiqqaate baatee lama naaf. Ayyee rabbiin ittiin nu haa ga'u si fuusifannaaf jedha. Okay, makan ada mana?